raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ollee oltanii harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya yeroo kanaaf qabannee isin dhageechifna. Oduu waliin Angurmeechaa Gammachuuti. Dargaggeessi Oromoo ajandaa diinni guyyaa guyyaan bocee kennuuf dhiisee dhimma Oromoo irratti xiyyeeffachuu akka qabu qeerroon raadiyooniin Dirree Shaggar dubbise hime. Godinaalee Oromiyaa 8 keessatti namoonni 800 ol balaa hongeetiif saaxilamuun ibsame. Manni maree ministeerotaa Itoophiyaa walgahii ariifachiisaa kaleessa ta'een labsii yeroo muddamaa ji'a 6 labsamee jiru akka ka'uuf murtoo dabarse. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaa irraati amma oduu tokko tokkoon isin dhageechisa. Qeerroo fi qarreen Oromoo ajandaa diinni guyyaa guyyaan bocee kennuuf hordofuun burjaaja'uu dhiisanii dhimma Oromoo fi Oromiyaaf qabsaan irratti fuulleffachuun waan irraa malu raawwachuu akka qaban himame. Itoophiyaan waggaa tokkoof walakkaaf wal waraansa cimaadhaan unkuramaa erga turtee booda rakkoo ishii mudate mariin furuuf yaadame hidhamtoota siyaasaa qubaan lakkaa'aman hiikuu fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin mari'achuuf balbala banuuf hayyamoo ta'uu ishii ibsuu hordofee dargaggoonni Oromoo dhimma kanarratti yaada isaanii raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan akka jedhanitti mootummaan bilxiginnaa fi leellistoonni sirna naftanyaa guyyaa guyyaan ajandaa bocuudhaan hojii manee kennuufin qabsoo taasisuu irratti akka burjaaja'u gochuu irratti argamu. Uummata Oromoo akeeka kaayyoo fi mul'ata isaa ganamaa bira akka hin geenyeef qaamoleen kunniin ajandaa adda addaa bocaa turuu isaanii kan yaadatu dargaggeessi yaada isaanuu qoode tokko. Dargaggoonni Oromoo toora marsaa miidiyaa hawaasummaa siyaa'inaaf fayyadaman ajandaa guyyaa guyyaan diinni mooraa qabsoo Oromoo bocee kennuuf osoo hin taane galma qabsoo Oromoo ganamaarraa osoo hin maqin mooraa qabsoo Oromoo tokkoomsuu fi cimsuu irratti jabeessanii hojjechuu akka qaban naameera. Oromoo kan ittiin cabsan ajandaa kannaniiti. Ajandaa isaanii jala akka nuti horiinuuf ajandaa nu raabsaa turani. Kan isaan nu bocan kana dhiifnee nuti kaayyoo ta'e jalqaba lafa kaayyenne seensa ciccinee hafu. Qabannee jirru kan ammoo galmaan ga'uudhaaf kutannoo barbaadu. Kutannoo barbaadu kana lafarratti waa hojjechuudha. Sanirratti xiyyeeffannee hojjechuudha. Shira isaanii sanis karaa marsaalee hawaasummaatiinis fashaleessaatuma keenya ajandaa jalqaba kaayyoo kaayyennee gara qabsoo itti seename san galmaan ga'uu irratti jabaannee hojjechuudha. Inni guddaan ka barbaachisu. Kaayyoon keenya ganamaa sirnaa fi mootummaa Oromoo cunqursuu kamuu ofirraa buqqisuu hanga ta'etti dargaggeessi Oromoo miira gammachuu xixiqqoon dagatame shira alagaan ajandaa bocee duuban hojjetu dagachuu hin qabu kan jedhu dargaggeessi kun mootummaan bilxiginnaa mariin inni nan gaggeessa jedhee odeessu akka milkaa'u yoo fedhe qondaaltota hooggantootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo fi koongireesii federaalawaa Oromoo manneen hidhaa adda addaa keessatti dararaa jiru haal duree tokko malee gadhiisuu akka qabu hubachiise. Kana malees ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaaf qaamni itti gaafatamummaa fudhatu jiraachuu akka qabu dubbatee jira. Jalqabumarraa beekee diinni gaafaan si waraanee eegeen nama asaasuun amala isaatii jalqabumaa Oromoon guutuun ammallee hidhee jalqabumaa warreen hidhamuu hin qabne hidhee filannoodhaan godhajee filannoo shiraa kan hojjetee aangoo isaa sobaatan irra taa'ee jira. Mariinis tanuma isaati malee ta Oromootiin miti. Oromoon ammallee hidheerti. Hooggantoota nama jaan namoota jaan kana jechaaf gammannee kaayyoo teenya raawwan iyyuu hin qabu. Oromoon ammallee hidha jirti. Oromoon hanga hidhaan beenitti marii wanni jaamu jiru. Hidhaa bahuu qofaa miti. Gumaan goota keenyaatti Haacaaluun hanga bahutti wannummaan marii jaamu. Miira gammachuu xixiqqootiin guutamnee kaayyoo teenyarraa gatantaruu hin qabnu. Dureen paartii bilxiginnaa Abiy Ahimad mootummaan bilxiginnaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin mari'achuuf qophii ta'uu himullee dargaggoonni yaada isaanii raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan kunneen ammoo mootummaan bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo KFO fi adda bilisummaa Oromoo waliin hariiroo gaarii osoo hin uumin mariin adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin taasisu rakkoo biyyattiin keessa jirtu hammeessuu malee furuu akka hin dandeenye himaniiru. Mootummaan bilxiginnaa hirmaannaa dhaabbileen siyaasaa Oromoo adeemsa marii biyyaalessaa keessaa qaban daangessuudhaan milkii akka hin arganne hubachiisaniiru. Furmaanni gaggeeffamu takka hin jiru jechuudha yaadaanti. Pelleetti wajjin hariiroo uumee akka fedhetti yoonis akka fedheteellee haganii fi adda bilisummaa uummata Oromoodhaa dhaaba Oromoon qabdu cimaa kana isa rakkisaa deemee bakka biraatti wajjin hariiroo uumaa isa as keessatti dararaa rakkoon darana jabaachaa deemti. Haganii fi adda bilisummaa uummata Oromootii fi KFO
nagaya kan nuufitti. Mariin ka godhamuu qabdu power baalaansiin jiraachuu qabu. Mootummaan hin jiru. Mootummaan ka sobaati kun. Mootummaa marii teessee jechuun mootummaa sobaa kanaati. Mootummaa dhugaa gootee jechuudha. Hanga warri hidhates warri mana hidhaa jirus gabbahee namuu nuti walqixa jee filannoon akkan gaggeeffaminitti qabamee jechuudha. Kaayyoon qabsoo Oromoo ganamaa hanga galma ga'utti humni duubatti nu deebisu hin jiru kan jedhu qeerroon kun dhaloonni qubee hanga hidhamtoonni siyaasaa hundi hidhaarraa gadhiifamanii fi Oromiyaan mootummaa mataa ishiin buluu jalqabdutti akkuma kaleessaa tokkummaan ka'uun sirnaa fi mootummaa Oromoo fi Oromiyaaf hin malle ofirraa buqqisuuf wareegama irraa eegamu kaffaluuf an qophiidha jedhee jira. Dargaggeessi qeerroon amma lafaa haate qubee jenereeshiniin ammallee jabaannee lafaa kaaneef qabsoo teenya duraan lafaa kaaneef san haga galma ga'ennutti qabsoo cimaa gaggeessutu nurraa eegama. Hanqanii fi warri hidhame hidharraa bahee gaafiin Oromoo guututti deebi'utti nuti qabsoodharraa if duuban deebinu wanni qabsoodhaa if duuba nu deebisaatis hin jiru fuula duraa fi du'a qofa wanni nu hambisaa takka nuti ajjechaa fi hidhaan duuban nu deebisu qabsoo teenya haga galmaan gaannutti yoo duunees dhaloota biraa dhaalchisaa deemnaan. Liban jaarsotu gabaase. Hanqina roobaa uumameen godinaaleen Oromiyaa 8 balaa hongeetiif saaxilamanii jiraachuu Koomishiniin Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa ibse. Koomishinichi ibsaa Majjii 18 bara 2014 baaseen akka beeksisetti sababa hanqina roobaa uumameen godinaalee Oromiyaa 8 hongeen mudachuu eeree kanumaanis namoonni 800 fi 244 ta'an rakkoo hammaataaf saaxilamanii jiraachuu ibseera. Hongeen kun yeroo ammaa akka malee hammaachuu isaatiin sadarkaa mootummaattuu to'achuuf akka rakkisu koomishinichi ibseera. Keessumaa hongee godina Booranaa aanaa Dubluqitti mudate kanaan abbootii warraa 239 jalaa qabeenyi beeladaa duraan ittiin jiraachaa turan guutummaatti jalaa dhumuun harka duwwaatti hafuun beekameera. Hongeen akkasii Booranatti yeroo jalqabaatiif mul'achuu kan ibsu koomishinichi yeroo ammaatti babal'atee gara godinaalee 8 dhaqqabuun akka malee yaaddessaa ta'uun himameera. Godina Booranaa malee godinoonni Gujii lamaan akkasumas Baalee fi Baalee Ba'aa, Harargee Lixaa fi Ba'aa, godina Arsii fi Shawaa Ba'aa aanaaleen hedduun balaa hongee hammaataa ta'een rakkachaa jiraachullee himaniiru. Jiraattonni godinaalee kanneenii harki guddaan horsiisee bultoota ta'uu isaaniitiin jireenyi isaanii beeladoota horsiisuu irratti hirkataa ta'uun kan eerame yoo ta'u, haa ta'u malee sababa hongee kanaatiin loon horsiisee bultootaa hedduun waan miidhamaniif jireenyi hawaasa godinaalee kanneenii rakkoodhaan marfamee jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Addatti immoo mootummaan biyya bulchuu jalqabarraa kaasee yeroo hanqinni roobaa uumamu xiyyeeffannoo kennuu dhabuun hongichi daran akka babal'atu godheera jechuun hawaasni komiisaa ibsachaa tureera. Wabii Waaqotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun waraana hidhattoota mootummaa Bilxiginnaa fi hidhattoota Tigraay gidduutti waggaa tokkoof walakkaaf gaggeeffamaa jiruun wayita magaalonni naannoo Amaaraa kanneen akka Dasee, Kombolchaa fi Shawaaroobitti to'annaa hidhattoota Tigraay jala galan mana baree bakka bu'oota ummataatiin ji'a ja'aaf kan labsame labsii yeroo muddamaa nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaan amma keessa jirtu karaa idileen to'achuu danda'uu isaatiin labsii yeroo muddamaa kun baatii labsameef dursee akka ka'uuf manni maree ministeerota Itoophiyaa walgahii ariifachiisaa kaleessa gaggeesseen murtoo dabarsee gara mana maree bakka bu'oota ummataatti ergeera. Labsii yeroo muddamaa baatii ja'a walabummaa biyyattii irratti aggaamame ittisuuf jechuun Itoophiyaan onkoloolessa 24 bara 2014 labsite kana da'eeffachuun qaamoleen mootummaa Oromiyaa fi kutaalee biyyattii keessatti bobbaafaman namoota nagaa, hooggantoota siyaasaa, gaazexeessitoota, rogeeyyii mirga namoomaa, miseensotaa fi deeggartoota dhaabbilee morkattootaa badii malee jublaan mana hidhaatti guuraa kan turan yoo ta'u, namoonni labsii yeroo muddamaatiin magaalaa Finfinnee dabalatee Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti hidhamanii jiranis hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne fi achi buuteen isaanii dhabamuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Liban jaarsotu qindeesse. Magaalaa Burraayyuutti manni hojii sabboontotaa sababa tokko malee saamsamaa jiraachuun ibsame. Magaalota godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee keessaa magaalaa Burraayyuu keessatti kaadiroonni Bilxiginnaa sababa tokko malee mana hojii namoota sabboonummaa qabanii cufsiisaa jiraachuun dhagahame. Maddeen keenya magaalaa Burraayyuu keessatti hojii daldalaa dhuunfarratti bobba'an raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waajirri galiiwwanii magaalaa Burraayyuu dabballoota Bilxiginnaa waliin ta'uudhaan manneen hojii namoota sabboonummaa qabanii cufsiisaa akka jiran himaniiru. Kaffaltiin gibiraa tokkollee akka isaan irra hin jirre raadiyoonii Dirree Shaggariif kan ibsan namoonni hojii daldalaa dhuunfarratti bobba'an kunniin sababa sirna Bilxiginnaa hin deeggarre qofaaf gochaan kun addatti namoota sabboonummaa qaban irratti raawwachaa akka jiru dubbatu. Itti fufuunis yeroo gargaarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuun maallaqa walitti qabaa turanitti akka irratti hin hirmaanne kan eeran namoonni kunniin sababa kanaan bulchiinsi magaalaa fi waajirichi waliif galuun sadarkaa dukkaanatiin yookiin suuqitiin qarshii 50,000 ol akka kaffalaniif dirqisiisaa jiraachuu himaniiru. Dhumarrattis adeemsi kaabineen mootummaa Bilxiginnaa magaalaa Burraayyuu keessatti gochaa jiru tooftaa Oromoota sabboonummaa qaban dinagdeedhaan dhabamsiisanii abdii kutachiisuun akka isaan qabsoo Oromoo keessatti
qooda hin fudhanne gochuun kolaasuudha kan jedhan maddeen raadiyoonii dirree shaggar kunniin hammeenyi isaan irratti raawwatamaa jiru daran kan isaan jabeessu malee kan isaan jilbiiffachiisu akka hin taanes hubachiisaniiru. Kan gabaase Wabii Waaqoti. Abiy Ahimad humnoota TPLF waliin mari'achuuf fedhii qabaachuu beeksise. Muummeen Bilxiginnaa Abiy Ahimad humnoota TPLF waliin mari'achuuf fedhii qabaachuu fi qophaa'aa ta'uusaa ibse. Associated Press garee diiyaaspooraa waamicha Abiy Ahimadiin gara biyyaa galaa waabeffachuun amajjii 17 bara 2014 akka gabaasetti Abiy Ahimad mootummaasaa humnoota Tigraay kan ji'oota 15 oliif wal waraanaa turan waliin mari'achuu fi garaagarummaa jidduu jiru waliigalteedhaan furuuf qophaa'aa ta'uu akka dubbate gabaaseera. Murtiin kunis waraana dhaabuuf kan fudhatame ta'uu ibsuun gama humnoota Tigraayinis fedhii akka godhatan gaafachuun gabaafameera. Akka gabaasa kanaatti waltajjii Abiy Ahimad garee diiyaaspooraa waliin godhe irratti haasawaa taasiseen TPLF waliin mariin akka jiraatu ibseera. Mariin godhamu kunis faayidaa biyyaalessaa eeguuf akka ta'etu ibsame. Kun kanaan osoo jiru torban jalqabaa kana keessa wal waraansi garee lamaan gidduutti bifa haaraan jalqabee jiraachuu Bilxiginnaa fi humnoonni TPLF balballoomsuu irratti argamu. Gama TPLF lola gaggeeffamaa jiruun aanaalee naannoo Affaar 3 qabatanii fuulduratti deemaa jiraachuu ibsan. Gama mootummaa Bilxiginnaatiin immoo lola humnoonni Tigraay bananiin konkolaattonni meeshaalee gargaarsaa fe'anii gara Tigraay imalaa turan karaa darban dhabuun of duuba deebi'uutu ibsame. Dhimma kanaan wal qabatee ogeessi siyaasaa maqaan isaanii akka hin eeramne fedhan tokko raadiyoonii dirree shaggaritti akka himanitti Abiy Ahimad ammallee humnoota Oromoo moggaatti dhiibee humnoota TPLF waliin qofa marii gochuuf yaaluun tuffii uummata Oromoof qabu calaqqisiisa jedhan. Itti dabalanis jalqabarraa kaasee adeemsi Abiy Ahimad dogoggora ta'uu kan hubachiisan humnoota Oromoo ta'uu ibsanii gochaan Abiy Ahimad ammallee humnoota Oromoo moggeessuuf hojjechaa jiru kufaatii fi diigumsa impaayera biyyattii saffisiisuu akka danda'u himan. Dhumarrattis mootummaan Bilxiginnaa humna Oromoo karaa danda'e maraan qoqqoodee rukutuuf shira xaxaa waan jiruuf keessattuu hayyoonni fi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo of eeggannoo guddaa gochuu akka qaban dhaamaniiru. Oduu keenya xumuraatiin bulchiinsi Joo Baayiden Ameerikaan xiyyaarota waraanaa 12 Masiriitti gurguruuf murteessuu waajjirri dhimma alaa Ameerikaa beeksise. Biyyi Itoophiyaa waliin dhimma laga Abbayyaa irratti walgaarreffannaa jabaa keessa jirtu Masiriin xiyyaarota waraanaaf oolan gatiin bittaa isaanii $2 biliyoona 2 ol ta'e 12 bituuf gaafattee turte kan murteesse bulchiinsi mootummaa Joo Baayiden hariiroo biyyoota lamaanii cimsuufis akka hojjetu eeruu waajjirri dhimma alaa Ameerikaa kibxata darbe beeksiseera. Masiriin michuu Ameerikaa biyyoota abbaa giddugaleessaa keessatti argamtu biyya adda durummaan dheeramtuu fi waggaadhaan deeggarsa waraanaa $1 miiliyoonotaan lakkaa'amu kan argattu yoo taatu Ameerikaan xiyyaarota waraanaa 12 Masiriitti gurguruuf eeyyamteen alatti sirnoota raadaarii ittisa haleellaa qilleensaa fi meeshaalee loltummaa kanneen biroo $1 miiliyoona 300 baasan gurgurtee jiraachuu ibsameera. Ameerikaan waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun sarbama mirga namoomaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee qoqqophii diinagdee dippiloomaasii fi meeshaalee waraanaa kan teechiste yoo ta'u eeyyamni bittaa meeshaalee waraanaa Ameerikaan Masiriif eeyyamte kun ammoo walgaarreffannaa gadaa tokko oliif Itoophiyaa fi Masiriin hidha laga Abbayyaa irratti qaban hammeessuun naannoo gaanfa Afrikaa toora waraanaa taasisuu danda'a sodaa fi yaaddoo jedhu kaaseera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenya hubannoo beektotaa wajjin turtii gaarii.